Thomas Partey taphataa cimaa Gaanaa bara 2025 jedhamuun badhaafame. Taphataan sarara gidduu Arsenal Thomas Partey taphataa Bournemouth Antoine Semenyo fi kan Athletic Bilbao Inaki Williams caaluun badhaafame. Thomas Partey kana dura si'a lama taphataa cimaa Gaanaa jedhamuun kan badhaafame yoo ta'u kanaan ala kun siyaasa daffaa isaatii fi badhaasaa isaa Gaanaa Akiraatti argamuunis fudhateera. Bara dorgommii xumurameen Arsenaal waliin waancaa argachuu baatus kilabichi baroota sadiif walitti aansuun sadarkaa lammaffaan xumuruun hirmaannaa Champions League Awurooppaa akka argatuuf ga'ee isaa bahateera. Kana malees Champions League Awurooppaatiin hanga walakkaa xumuraatti maleera. Garee kubbaa miilaa Sudaan waancaa Afrikaa bara 2025f kan dabarsee fi ammas hirmaannaa waancaa addunyaa 2026 argachuuf morkachaa kan jiru Kwesi Appiaan ammoo leenjisaa cimaa Gaanaa jedhamuun badhaafame. Taphataan lammii Morocco fi kilaba Paris Saint-Germain Ashraf Hakimiin taphataa cimaa Afrikaa sadarkaa intarnaashinaalaatti morkachaa jiru jedhamuun warra Gaanaarraa beekamtii argateera. waancaa kilaboota addunyaatiin Bayern Munich riikardii haaraa galmeessuun Auckland City injifate. Shaampiyooniin Awurooppaa Paris Saint-Germainis Atletico Madrid mo'achuun dorgommicha milkiin eegaleera. Andinet Birhaanu. Two huge names of European football here at the Rose Bowl Stadium. Barkumee Faranjoota bara 2002 kan eegalee waancaan kilaboota addunyaa baranaa marsaa 25ffaaf USA'tti dorgomaa jira. Dorgommichi kilaboota 32 hirmaataniif mallaqa guddaa kan argamsiisu yoo ta'u kilabiin shaampiyoonii ta'ee doolaara USA miliyoona 40 badhaafama. Sanbata kan eegalee waancaan kilaboota addunyaa kun edas taphoota 3 keessummeessuudhaan itti fufe. Taphacimaa Ramadiibaa edaa taphatameen shaampiyooniin Awurooppaa Paris Saint-Germain goolii 4-0 Atletico Madridin injifate. Waancaa Champions League Awurooppaan gahumsa dinqii fi olaantummaan morkattoota isaa caalee yeroo jalqabaaf waancaa guddaa gura lama kan fudhate Paris Saint-Germain waancaa kilaboota addunyaanis garee cimaa ta'uu agarsiise. Gareen Luis Enrique Paris Saint-Germain goolii Fabian Ruiz fi Vitinhaan boqonnaadhaan dura galchaniin goolii 2-0dhaan dursaa boqonnaa bahe. Boqonnaadhaan deebii taphataan umrii 19 seenii Maayoluun taphaan lammiin Kooriyaa kibbaa Lee King in penaltiin goolii 2 dabaluun taphichi injifannoo PSG goolii 4-0 xumurame. Atletico Madrid yeroo jalqabaaf dorgommicha irratti hirmaachaatiin kan jiru yoo ta'u Clement Lenglen balleessaa hojjeteen daqiiqaa 78 irratti kaardii akeekkachiisaa lamaan dirreedhaa ari'ame. For an opening match in Group C that is the classic cup tie, the aristocrats of Bayern against the amateurs of Auckland City. Ramadiicaa eda taphatameen Bayern Munich kilaba New Zealand Auckland City goolii 10-0 injifachuun dorgommichaanis riikaardii haaraa katabe. Kilabiin warra Bavarian Bayern Munich garee cimaa qabuun kilaboota bara kanaa tilmaamaa shaampiyoonummaa argatan keessaa isa tokko ture. Leenjisaa dabalatee taphattoonni Auckland City harka 95 hojiin isaanii idilee kubbaa miilaa taphachuu miti. Barattoota yuunivarsiitii barsiistotaa fi mindeeffamtoota dhaabbilee garaagaraarraa boqonnaa fudhachuun dorgommichaaf Ameerikaatti imalan ta'uun ajab jechisiise. Boqonnaan dura qofa goolii 6 boqonnaadhaan deebii goolii 4 galchuun garaagarummaa bal'aa goolii 10-0 yandoo goolii roobsuun kan injifate Munich seenaa dorgommichaan tapha tokkoon gooliiwwan 10 galchuun riikaardii haaraas katabe. Taphichaan Jamaal Musialaan goolii 3 galchuun haatriikii yoo hojjetu Michael Olise, Thomas Muller fi Kingsley Coman goolii 2-2 akkasumas Socha Boy goolii 1 dabaluun injifannoo garichaaf gumaachanii. Ramadiyaarraa kaleessuma morkiin kilaba Brazil Palmeiras fi kan Portugal Porto Sanbata Al-Ahly fi Inter Miami goolii malee goolabame. Taphoota waancaa kilaboota addunyaa har'aa itti fufaniin Chelsea Los Angeles Benficaan Boca Juniors waliin taphatu. Tracy unable to grab it. It's still on here for Muller. And it is waancaa kilaboota addunyaa kanaan qopheessummaa Ameerikaatiin eeggadda eegalame kanaan kilabiin New Zealand Auckland Cityin taphattoota piroofeeshinaalaa malee hirmaachuun isaa dubbii ijoo ta'eera. Taphattoonni kilabichaa hedduun isaanii hojiileen kubbaa miilaa taphachuu miti jedhameera. Abubakar Abdallaa. Classic cup tie, the aristocrats of Bayern against the amateurs
of Auckland City. Kilabiin New Zealand Aqualand waancaa kilaboota addunyaatiin Bayern Munich waliin murkii taasiseen goolii hedduu keessummeesse. Taphichaan shaampiyooniin Jarman taphaan caaluudhaan seenaa dorgommichaatiin goolii hedduu galchuun gareen Aqualand City kun haala kamiin ijaaramee dorgommichaaf dhiyaate gaafiin jedhu akka dhagahamu kan taasisedha. Garichi bakka bu'oota naannolee barattoota, barsiistota akkasumas namoota yeroo boqonnaa isaaniitti kubbaa taphataniin garas imalee Bayern Munich waliin morkate. Kanaanis goolii hedduu keessummeessuun mo'atamuun isaa kan isaan yaachisuu miti. Kilabiin New Zealand kun Champions League Oceania waggoota afran darban kan mo'atedha. Garuu kilaboota 32 waancaa kilaboota addunyaa irratti hirmaatan keessaa taphattoota professionaaliin ta'iniin kan guutame. Taphataan sarara fuulduraa Aqualandis Augustin Kikooli BBCtti akka himetti hundi keenya gara hojii deemnee san booda gara galgalaatti shaakallii taasisnee kubbaa taphanna jedha. Carraan waancaa kilaboota addunyaa irratti hirmaachuu yeroo hunda kan uumamuu miti. Hundi keenya waltajjiin kun barbaachisaa ta'uu ni beekna jedha. Waancaa kilaboota addunyaatiin Aqualand Cityin ramaddii caatti ramadame. Kilaba Awurooppaa Bayern Munich waliin kaleessa tapha jalqabaa taphateen goolii 10 keessummeesse. Guyyaa 4 booda kilaba Portugal Benfica waliin taphata. San booda Coppa Libertadores yeroo 6 kan fudhate Boca Juniors waliin taphni isa eeggata. Ramaddiin kun yeroo ba'u kilaboota Champions League keessatti morkatan waliin taphachuudhaaf hawwineeti turre. Carraa guddaa keenya eenyummaa keenya kan itti mul'isnudha jedha. Aqualand Cityin kubbaa miilaa Oceania keessatti kilaba olaantummaa qabu. Bara kana waancaa kilaboota addunyaa irratti yeroo 12ffaaf hirmaachuun kilaboota hundaan caala. Bara 2014 sadaffaan kilaba xumure. Dorgommii bara kanaa kilaboota 32 hirmaachisuun taphattoonni Aqualandis garee cimaa qabaachuu dhabuu isaaniitiin qabxii argachuurra turmaata USA'tti bohaaruuf karoorfatanii guyyaa muraasaaf Washington keessa turuu feena White House daawwachuun karoora keenya jedhu. Agustin yaada isaatiin taphoota hafan keessaa tokko yoo injifannee carraan itti of mul'isnuu fi waa hojjechuu akka dandeenyu kan itti agarsiisnudha jedha. Waancaa kilaboota addunyaa tapha ramaddiitiin taphoota hafaniin seenaa haaraa hojjechuu kan itti dandeenyudha. Isteediyeemii deeggartoota hedduun guutame fuulduratti taphanna. Taphattoota ciccimoo waliin morkanna. Dirreerratti ga'umsa gaarii mul'isnee mataa keenya ol qabannee dirreedhaa ba'uu feenan yaada isaati. Oh, that's dangerous and tucked away very tightly by Thomas. Itaaliin Gennaro Gattuso leenjisaa garichaa gochuun qacarte. Itaaliin tapha jalqabaa gulaalli waancaa addunyaa 2026 torbeen dura goolii 3-0 Norweyn erga mo'amteen booda leenjisaa garichaa akka turan Luciano Spalletti hojiirraa kaasuun Gattusoon bakka buuste. Biyyattiin waggoota 50 darban keessatti leenjisaa 23ffaa kan qacarte yoo ta'u Gattusoon leenjisaa lammii Itaalii 15ffaa biyya isaa leenjise ta'e. Gennaro Gattusoon kana dura kilaboota akka Palermo, AC Milan, Napoli, Valencia fi Olympique Marseille kan leenjise yoo ta'u garee biyyaalessaa leenjiseen beeku ture. Bara dorgommii 2019 waancaa Coppa Italia Napoliif kan injifate yoo ta'u biyya isaa Itaalii waancaa addunyaa bara 2026 dabarsuun hojii isa eeggatudha. Gattusoon taphoota 73 garee biyyaalessaa Itaaliif kan taphate yoo ta'u Itaaliin waancaa addunyaa 2006 France mo'achuun shaampiyoon yoo taatu taphataa murteessaa garichaa nama turedha. Tottenham Hotspurs Matthias Tel Bayern Munich irraa dhaabbiin mallatteessifate. Odeeffannoo jijjiirraa taphattoota kanneeniif kan biroo Abdurrahman Amin akka taanutti dhiyeessa. I'm very excited to play with the teammates for the fans. That's a new challenge for me. Champions League Europa Tottenham Hotspurs taphataa ergisan fayyadamaa ture Matthias Tel dhaabbiidhaan Bayern Munich irraa mallatteessise. Tottenham lammii Firaansi ganna 20 kana kan ofii godhachuudhaaf Bayern Munichiif paawundii miiliyoona 30 kaffaleera. Taphataan sarara fuulduraa Matthias Tel sarara fuulduraa irratti kilabichaaf taphachaa waggoota 6 London keessa ni tura. Matthias Tel bara darbe ergisan Tottenhamiif taphoota 20 taphateen goolii 3 galcheera. Waancaa Liigii Awurooppaa Tottenham Manchester United injifachuun seenaa haaraa yoo katabus miseensa garichaati. Gama birootiin leenjisaa Brentford Thomas Frank kan qacare Tottenham taphataa kilabichaa Brian Mbamos barbaadaa jira. Yeah, I'm really excited, happy. Yeah, I just can't wait to get going. Waggaa tokkoof Championship England keessa turuun bara kana deebi'ee kan ol guddate Leeds United Lucas Nimicha kilaba Germany Wolfsburg irraa mallatteessifate. Lammiin Germany ganna 26 Lucas Nimichaan walii galtee waggaa lamaan Elland Road isa tursiisu mallatteesse. Waggoota 4f Bundesliga Germany keessatti Wolfsburgiif taphachaa kan ture Lucas bara 2018 Manchester City waliin Champion England ta'uun ni yaadatama. Bundesligaadhaan ammoo taphoota 85 Wolfsburg Bergif taphatenis goliiwwan 19 galchuun bara kana kilabichaan gargar bahe. Decent ball in there. Oh, he scored! Egan Riley! First goal for Burnley!
taphataan sarara ittisaa Barniley Igaarrilee jijjiirraa bilisaatiin kilaba Firaansii Maarseedhaaf mallatteesse. Barniley walii galtee dheeressuudhaaf Riilee gaafatus harkatti diduun gara liigii Firaansii imaluuf filate. Lammiin Ingilaandi ganna 22 Igaarrilee bara darbee Barniley waggaa tokko booda gara Piriimiyer Liigiitti akka deebi'uuf taphataa gargaareedha. Barniley torbee darbe keessa walii galtee waggaa dheeraatiin tursiisuuf barbaade garuu taphatichi Maarsee filate. Taphataan duraanii Manchester City Igaarrilee Maarseedhaaf gaafa taphatu leenjisaa duraanii Brighton Roberto Di Zerville leenji'aati. Maarseen bara dorgommii kana morkataa cimaa liigii Firaansii turuun PSG'tti aanee sadarkaa lammaffaan xumure. Swansea Cityn ammoo taphataa sarara ittisaa Ipswich Town Cameron Burgess walii galtee waggaa 3tiin mallatteessifate. Kaleessa taphoota arjooma galii walitti qabuutiin taphattoonni duraanii jajjaboo garee biyyaalessaa Ingilaandii fi kan addunyaa waliin taphatanii turanii Bigzuu Teeves faa morkii kanaanii taphattoota jajjaboo addunyaa kanaa bakka bu'uun akkasuma immoo gama Ingilaandiin taphattoonni duraanii Wayne Rooney faa dabalatee yuutuberiin duraanii Angry Ginge Lewis Tomlinson faa kanneen argaman faa keessaati kan isaan turanii. Taphicha garuu taphattoonni ciccimoo duraanii addunyaa kan taphattoota ciccimoo England duraanii goolii 5-4 injifataniiru. Wayne Rooney goolii galchee ture kan gama Englandiin. Carlos Tevez fa amma umriin isaa 41 gaheera. Old Trafford irratti taphatame kan irratti qooda fudhateera. Walumaa gala garuu paawundiin miliyoona 15 walitti qabamuusaa BBC Sport gabaaseera. Waancicha garuu yookaan waancaa qophaa'e kana garee taphattoota duraanii addunyaatu injifate.